mootummaan addunyaa guutuun dhiisaa hojii dantaa isaati malee irra dumna hanga meeshaa khilaash fudhannee qabsaa'u takkatti namni jiraa kana namni jimaa kana jiru. Yoo khilaash fudhannee qabsaa'u nu barbaachise ni qabsaa'u hin harargeen jimaa kanaaf akkasitti isinii galuu qaba jalaa hafuun teenyuuti. Waan feetan fidan malee harka kanaan quraana qabannee harka kanaan jimaa qabannee qabsaa'u nuti. Wareegama gulubbuu kafaloo barbaadees khilaash fudhannee qabsaa'u teenya jimaa rakkoon jimaa kanaa yoo hiikkachuu baate akkasiin nu badda. Kanaafuu rakkatinaa nuu jimaa kana akkana jennee harargee jimaa jibbisiifnaa hin dandeessan dura isin farshoo fi zinaa dhiisa. Waan rabbi haraam godhe quraana keessa dubbate farshoo fi zinaa rabbiin haraam godhe dhiisa. Jimaan ammoo haraamii miti haraam yoo taate waan haraam jimaa haraam godhu dirree teessu fidaa. Ayaanni quraanaa tasamii buute yoo jiraatte ata isin harkaa qabdan ta'u manni argin fidaa. Hinjirtu bakka fiddan hin qabdu yoo teessan irra wayya nuti kaayoon teenya tanuma murannee jirra. Harka kanaan quraana harka kanaan jimaa. Hanga wareegama lubbuuti jalaa hafuun teenyu jimaa keenya magaalaa sarabbi nu haban. Magaalaa sarabbi nu haban. Yaa rabbi magaalaa jimaa keenya nu ban. Nama nuufi jimaa keenya jidduu deddeemu nyam nyam jiiboo nyam aboo nyam balaa nuufi jimaa jidduu deddeemtu nyam nama jimaa keenyaan haraam ta'u nyam aboo nyam hin jettu nyam 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 aboo umaruu kasi kute gaafa kan mallaysa se kute nyam jiinsi hin jedhe nyam nyam magaalaan jimaa keenya fallat nuufi balaa jimaa jidduu teessu rabbi haa buqqisu yaa rabbi buqqis yaa rabbi buqqis magaalaati jimaa keenya rabbi haa banu faranjiilee rabbi haa nyaachisu araballee rabbi haa nyaachisu addunyaa guutuu rabbi haa nyaachisu addunyaa guutuu rabbi haa nyaachisu dawaa rabbi haa godhuuf hadhukkubee jimaa nyaatellee rabbi haa fayyisu hadhukkubee jimaa nyaate rabbi haa fayyisuun jedhe rabbi haa fayyisu rabbi haa fayyisu dawaan kee harargee jiraatee micha dhaqii jimaa kilo dhibba takka qama inni fayyita hajani rabbi haa godhu harargee dhaqii ersiin qabdallee deemi jimaa harargeedhaa awwadaay dhaqii kilo kudhan fixi خيلو قويت خيلو إزابري في كا نما خنين نما إزابنو جرامي نما قولن ورد وادا خنين فري أنغرا لكم سي قويت أنغرا لكم سي غنما لكم سي تا قويا خيسي لكم سي تا غلغل لكم سي رمان جاني مي غنما تخيلو فيتي قويت خيلو فيتي غلغل خيلو فيتي جاني أكا هيسا أكا دوا حسابني ربي أقول سينجي ربي أقول أكاس ربي نو أقول أكاس ربي نو أقول يا ربي نو كيبالي يا ربي خنان كران يا ربي شوكوتين تنيا خنان كرات مسجد خنان جار دين خنان دابت جرون تنيا تنا جرون دين تنا يا ربي يا الله يا ربي يا الله واني هررجي تاتين جما خنان واني هررجي اجاني نمني دغباسني وري اتشي اوليخي هررجي في اكرم السعودي دقت في سابوب جما خنان يا ربي يا الله ابلو علم هررجي اقب جاني ولتين آدة جما خنان انت على هررجي اقب جاني ولتين آدة جما خنان يا ربي يا الله هررجي رفي ور هررجي تخجاني جما خنان يا ربي نودغي يا ربي نودغي يا ربي نوكيبالي يا ربي نوكيبالي يا ربي نوكيبالي ركو جما خنيا يا ربي نورافوري يا ربي ركو جما خنيا نورافوري يا ربي يا الله يا ربي يا الله ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا عزيز يا كريم يا الله دف أبو دوبر سينجي أما هو فين ديم بسم الله دعاء شيخ وتخيل ربنا هجيبل دعاء شيخ وتربي هجيبل بلا جماعة خينا خراج وتخرج ربي تهاجف خوياني وان نسام تأسنياتين أبو مجود خجماعة خينا نسام أسنيان ربي سارم سيس خجماعة خينا خراج وربي خراج تهاجف قلابو بربي هولا تيس تولكا يتربي ناجسين تولكا يتربي ناجسين خنوسام تولكا يتربي ناجسين نجادية هنيو تاتي نمني جماعة خنا خي سارك كبو ربي نجدا خي زيسان أباز نجدا على ربي سان أباز هيوم ما هواس خينا بوسيو نجادية هنيان روح تركون نجادية هني ربي هادي بس خركوت أنا في دركون ربي هادي بس خجماعة خينا نجاتي رول ربي كتي سارو ربي خجماعة خينا رخي شيء سارك شيء فنيو وداني ربي سادي بو أبو ربي أجاي سادي بو أجاي سرّامباني خجماعة خينا أجاي ربي سادي بو موتوم ما زيو تات أسو جالنو أسو فارسينو أسو دعاي غونو في أفانو دي بسني خجماعة خينا ربي سادو أبو هركي ساتي كار هركي رامان قدام سني سادو دوا جب ربي سهرو خجما خينيا متاري ربي متى يسهرو وسو من هرجني يوم نه يوم ما هوا سخنا وسنو تينغر تسار بينو هاجرسيس شابي سار بينو هاجرسيس خفاتي سار بينو هاجرسيس أبا جما خنا خيس الشراء يا ربي إني بخا همتو إنش جما خنا ياد همتو إني هوا سبلا خنا ياد ربي سدي بيسنو هاجرسيس أولشينو رامبولشيني أمر ربي نو هاجرسيس أولشينو رامبولشيني أمر ربي نو هاجرسيس الرس بابا مقالاتنا ولي كبابني في مدرسة بلال خم بانكي نجي قمتا أوروميا دا هواس خينيا بيت خاواسني خينيا وان كفلون دبي صدقة خرج شراف دون وانتي خنا نمو دور هواسني خينيا خنا غرغرته وانا كسيف راخه فلا نمت ناجمنو الره هواسني خينيا مدرسة جارة شو تدبي خبيتا من خفلو تدبي أصلفني يجيني ورالاتي ركو كنا خيسي هواسني خينيا يرو أمتها بيلي ني يو قبنو خيسا مدرسة في يجر
وانا كنا تكاو من خينا غرغارو مالي غرغار سنفرني صدقچو مالي صدقا نياني بكرا كتركو باسو مالي ركو كارا تكامو دني الربرتا بروم سددبو جير درسا بروم سددبو جير وردور صدقا خنتي درساف قرازي سوتو صدقا خنچو ددبه يفو صدقا خرچو جير حواس خينا صدركات نگي ور حواس خينا كنا غودي ابو ربين قبا جبدو يسانا قبو دواس جبدو ربي سانا دو دچي جل ربي سانا دبرس ابو دچي جل ربي سانا دبرس خيلا شملز خجلا هنگ غبا غودن ربي خار راخاس خيلا ربي خار راخاس ور جما خينا خي شريا ربي شمل سات يابوس شمل سار ربي تابوس ابو خجما خينا ربي شمل سات نادو جلا هنگ غبا ربي سانا دو لبا كابا كبر ربي بلا جما خينا شريا دو بلا تابوس والله بلا ربي تابوس من غدون تينيو سو غفو ربي هابو كاس خرا راتو غافا خيلا نغ غو خدر سنجرو غفو ادله تن خرا راخافتي فيت arra gufuutti hin kadhannu abbaa jimaa keenya gufuuti rabbi isaa buqaasu namichuma san rabbi isaa buqaasu keellaa wayyaaneen buqaaftee karan nuu deebi'e nuti waan hafnee beeka yeroo nama keenyaan bullu keessatti yeroo ilma abbaa gadaan nu bulchu jira jennu keessatti gaddi gaafa wayyaanee nuti hin bu'in nu bu'een baana obboleessi yeroo badhaadhinaa biyya bulchu jireenya keessatti yeroo paartiin teenya badhaadhina inni ittiin dhaadannu keessatti balaan nu bu'aa jirti gandaaf badhaadhina yoo taate nuuf balaa taatee jirti ilmi abbaa gadaa kan nuti dhaadannuun gaddaan nuti as deebi'ee jira rabbi gadda kan abbaa gadda kan nu fide rabbi haa deebisu abbaa gadda kan nu fide gadda rabbi haa deebisu osoo ummanni keenya hin dhumne darasaa asii galtee gaara mul'ata warra keenyaan laalattee galteetu warra isaanii manaa dhabe warris dagaa kadhachuu kutanii achiin olii asiin deebi'u dhabee qaraatii dhiisee chitti hafu jira kabarataa kan yuunivarsiitii jiru nama waa erguuf dhabee firraa galuu jira abdii kutee sadarkaa tana gubba geenyee jira biyyi teenya kufaa jirti ummanni keenya waan nyaatu dhabee bakka bakka dhumu jira abbaa fi ilmaanii karaa karaa faca'u jira haadhaa fi ilmaanii wal dhabu jira rakkoo tana keessa teenya iyyuu jira warri olii farshoo dhugeetti jimaan haraam ijaan jamaan dhuguu jira nuti gurraattiif iyyuu jira malee gurraaf iyyuu hin jirru hawaasa keenyaa dhumu jira iyyuu jira namni qabri hiriyaa harkata fiitii sarkee rakkoon hawaasa keenya irra geesse boru bakka hundaa'u ga'uudhaaf ta'is rakkoon har'a hargee mudatte rakkoo kutaaleen oromiyaa qofti osoo hin taane Itoophiyaan guutuun iyyuu qabdu malee itti daawwachuu qabdu miti lafti sabaa sablammoonni guutuun irra walgee keessa jiraatoo jiraat kutaa hargee lamaanii tan kadabuu dhufee as jira biyyatamii dhufee as jira kaafaar dhufee as jira biyya hundaa dhufee namni as jira rabbi hargee nu haa geessuun kadhaa nama hundaati kadhaa Itoophiyaa guutuuti ummata kanaaf sagalee ta'uu yeroo qabanitti warri haraami jee jimaa haraaminaan jireenuu labsu farshoo dhugee gabbee jimaa keenya haraami juu aboo farshoon fi rabbi isaa galchu warra farshoo dhugaa jimaa haraameysu rabbi farshoo sanii isaan haa galchu mana farshoo saniin baasin ichi rabbi isaan haa galchu fatwaa namni garaa guddaa qabaatee fi mataa guddaa qabaateef godhuu hin danda'u ilmi guddoodhaan godhan malee warra garaa guddatuu fi warra mataa guddatuutu akkanumatti taa'ee jimaan haraami jee farshoo dhugaa jima fatwaa godhu jira tunni dalee itti obboleessoo jimaan haraamii halaalii namni fatwaa nu godhu kunoo shee jamaal fa qabna shee muusaa su'aalaa fa qabna sheekota keenya gurguddaa kanaatu jimaa gurguratee kitaabaan bitatee qaariyaa darasaaf ittiin baasee biddeeni namni kutaalee oromiyaa guutuurraa Itoophiyaa guutuurraa dhufee as taa'ee yeroo shee jamaal irraa qara'u nyaatu biddeena jimaati si galtee kitaabni inni ittiin qara'u kitaaba jimaati uffanni inni asitti uffatu uffata jimaati harargeen kanarraa malee madda galii gaazan qabdu wargeen qabdu ammoo waan san hunda caalaaf uummata keenya kana tuqu jechuun ija teenya tuqu jechuun jimaan keenya jireenya keenya nageenya keenya jabeenya keenya yoo isa qabaanne qabeenya harkanne yoo isa qabaanne jireenya harkanne eega rabbiitii yoo isa qabaanne jiruun teenya nuu bareeddee jabaanne waa hundaaniif dandeenya jiran hawaasa keenyaatu har'aan tana kakalee sadaqachuu malee sadaqaan fudhan irra sadaqatti haajame rakkatee rakkoof saaxilame balaa tana uummata keenya rabbi haa kaasu balaa tana abbaa fide rabbi haa deebisu wallaahi waldeeyoota jimaa as keessa ta'anii daldalayyoota warri sharrii tana fide arrab waldee ala rabbi isaan haa godhu waldee isaanii waldee kufaa rabbi haa godhu waldee marshiin isaanii indeet roomalee duran deem rabbi haa godhu warra marshiin isaaniif duran seeneef rabbi haa godhu ka ummata keenya jimaa isaa irraa agabuu rabbi mana isaatti haa galchu rakkoo fi gadda cinqii mana isaa rabbi haa deebisu alaa mana isaatti hiraan rabbi haa buusu ummata keenya irraa maa qabiitan rabbi haa kaasu ummata keenya irraa maa qabiitan rabbi haa kaasu qaama mootummaa keessa inni shira jima yaadee yoo jiraate sharrii rabbi isatti haa deebisu haadan hin beekne rabbi isaa sakalu boollan hin uqota isa rabbi itti ajjeesu tana laal waa takka akkuma sheef dorjee wallaahi hanga wareegama lubbuutti ummata keenyaaf akkuma kaleessa wayyaanee dura dhaabbachuu irratti kanine arrallee kannina hanga wanni ummanni keenya qabu gabayaa harkattee ummanni keenya gabayaa bilisaa harkatee nagayaan akka fedhutti bakka fedhutti gurguratee jiraatutti hawaasa keenyaa gabrummaa fi hiyyummaa tana keessa jiru jiraannee isaanii beelawa isaanii rakkate isaanii manaa godaanii haadha ilmaan wal dhaban kana caalaa harkuurra dhabamnee rakkoo isaanii harkuu baanee ran wayyaadha tan akkasin nu hubachuu qaban jalaa nafnu hanga dandeemutti hanga lubbuun teenya itti wareegamtutti ni qabsooyneef jibbinee jirra du'a feenaawu kan akkasin nu beekuu qaban fixadhe wasalaamu alaikum بسم الله الحمد لله متريس متناديس لال هرر جيل الله بنجرا خين عرتني أجرا سببني أصرف نف
warri dur if danda'u madrasaaleen majlisni keenya if danda'u if dadhabeeti aboo akkam taana barattoonni faca'uuf deemaa ja'anii liqii mana barumsaa gaafa silaa jimaan nagaya hawaasni liqii fuusise hawaasa kanaa kafala jechuudhaan abdatanii liqii fudhanii arra liqii san kafaluu dadhabanii dhufne lallabbiisaniif dhufne jimaan kunilleen asin nu dhufe jimaan amma isin agartan kun dur kiiloo ja'ama akkanumatti arrallee kiiloo ja'ama qarshii 30 20 yoo xiqqaati 30 40 bita sheekha jimaan kun ani waa'ee jimaadha naafi warra as keessa taa'uu fi harargee kanarra namni jimaa beeku hin jiru jimaan harargee keessatti gaafa dhalaturra seenaa isaa walaloosaa kilaasumatti hin qaraane malee akkumaan faatihaa beekutti hin beeka waa'ee jimaadha Allahu Akbar jimaan dura harargee keessa dhaabame kami eenyufaa dhaabe gandi soddaa kiyyaa jimaa kam dhaabanii abbaan kiyya jimaa kam dhaabe akkasitti hin beeka namu akkasi beeka dura haawon kiyya gaafa jimaa asit dhaabu jimaa gosa kanaa asit dhaabe maarreen buqqisee akaawon kiyya maarree godhee abbaan kiyya maarree akkasitti nuyi man jimaa akka beeyin intala kana gartanidha hijaabni isin uffatte kun ka jimaati amma kun hijaaba haraam uffatte man tatetun ani gaafaan odoo intala tanan geenyen daa'imummarra maallaqa jimaati ka gurguranii daftaraan naa bitan kitaaba maallaqa jimaati naa bitan sheekan gurguddaan shee Adam Tuulaa gaafa qaraatii dhaqu jima gurguratee dhaqe maa gowwoomna maa horii taana maa loon taana kitaabni baratamee asii deeme hundi kitaaba jimaati jimaa kana namni nurra beeku hin jiru nama tokkootu gaafii gaafate dhiyoota na Facebook irratti nama sanin gaafii gaafachuu fedhaanis jimaan haraamii fi halaalii an keessan seenuu je akka nama haraamii fi halaalii hin seennetti achi booda maal je mee je maallaquma jimarra ganna qabu qisaasa moo qisaasii miti gaafuma tana naa deebisaa jeeti Facebook cufe namni sun anis gaafiin isa gaafadha haya yoo jimaan maallaqa ganna qeette ati mee bituu mala jimaan ganda keessan hin jiru ne haraa gizee haraarte jimaa bituu malati an ka gurguratu kunoo gizee maallaqa fiduu akkamiyaa gizee kitaaba bitu kami gizee masgiida jaaru kami mee us haraaminaa tanarra yoo walii galle dila masgiida harargee Itoophiyaa keessa masgiida qabaachuun takaffaadha harargeemi ni diina masgiida kan ubbaleeyyan islaamaa laal lallabbiin ammaan tana akka silaa nuti laaltutti lallabnu tun ganamaan rakkoo uumamuu deemtu garree nuti lallabne tun namni hundi arkuuf ta'a rakkoon harargeedhaa ammaan tana balaan isin barbaadan san buute warri balaa gammadu yoo jiraate warri immoo harargee rifatu yoo ta'e rifadhaa rakkoo keessa jirti harargeen fakkeessitu hin jiru dhugaa haasa'u jira ummanni harargeedhaa beela keessa jira rakkoo keessa jira sadaqaa keessa jira jimaan isin agartan kun jimaan kun laal jimaan hangana ga'u kun kiiloo jaanii irraa bitu jiran qarshii 2,000 3,000 meeqa bitan nama kana isin kiiloo 15 gaa jimaan kun kiiloo 22 kiiloo 22 kiiloo takka jaanii irraa fuudhan jimaa kana dur akka nuti beeynutti ani magaalaas ta'atiin baadiyyaas ta'a nin beeka hogga dheeyne baadiyyaa jimaan gurguradhee dhufa jee gizee akkanaa tokko nu biraa fuudhee hotelaan orra ollaan sahin warri keenya ilmi adeera kiyyaa gizee deememma anumaa mana jiru anaa rafu jiru mee boo jimaa kana magaalaa geeffadhee dhufa jee gizee kanatti gabbu'ee magaalaa dhaqee ol deebe 30,000 40,000 fidee galcha jimaa kana hogga magarsummoo hoggu takka hallayyaa qoteeti lafa bishaan hin jirre kana keessaa bishaan baase waan silaa muka tolcha ja'an itti godhee ilbiisa xixiqqaa jimaa irraa ajjeesan hunda ibiddaan irraa ajjeese jimaa kana cinaa irraa qunxuuxaadhaa waan silaa jimaani tolcha ja'an mancaan bira dhaabbachuu feesus saafan bira dhaabbachuu feesus bira dhaabbatee jimaa kana boonsee mana isaa akkasitti hin boonsu harkaan jala xaragalaa maxaragaa bitate jimaa kana tolchee muka kana tokko magarsiyoon siin jeekam jetta fuudhee magaalaa fida achi booda qarshii 30,000 40,000 jimaa kanaatti irraa gurguree ka darasaa majlisaa qabu darasaa kitaaba bitee ka huccuu ijoollee iidaa feetu huccuu fidee ka nyaata fiduu feesus nyaata fidee harargeen tun guutuun akkasi jiraatti. Tana akkanaan siin jee jiruun lafa harargeedhaa ka dhufeen harkiniif harargeen tun guutuun waan qaqqabanii dhoysanii miti waan qaqqaanfatanii miti waan dhodhokatanii wanna godhan tana hayaanni harargeedhaa darasaan as jirtuun akka jirti lallabbii teenya tana moota dhumaa waniin anja'u lallabbii amma nuti arra lallabne tana nuti if dura garree waan keessa jirruuf musiibaa garree lallabne gaafa darasaan gandan nuu galte namuutu gaafa majlisni cufame gaafa markazoonni cufame gaafa hawaasni kun sadaqaaf bakka jirtu si dhufe eegaa lafti waliin nu takkaami nuti obboleeyyaniimi walaa Oromiyaa dhiisiiti Itoophiyaa guutuu walii obboleeyyan akka uummanni kun asii deemee sadaqaaf Gondar dhaquu barbaadda akka sadaqaaf asii deemanii lafa biraa keessa deemuu barbaaddanii rakkoon tawallagga nu geessee uummata baqachiiftan geessu kanaaf waan biraa waliin baxaabbatuu dhiisa ta biraa naggaadeen abaarsa sheekotii kana biraan baatan harka keessaa qabdan jechuu dhageenya harka keessanii keessa laaqamee jira wanni mootummaa qomataniif hin jirtu naggaadeen if quba qabdu jechuudha bakka rafteetti rabbi isaan bisu ta'a beek hawaasni siin beela'u jira ati yoo beela'u hawaasni quufeera siin wayyu ati kophaatee garaa guutee garaa kee boorcee kana gubbaan idaatu jechuudha
garaa dhiibee akkana wajjin deebi'ee gubbumaan qaama mootummaa walirra kaasanii jima irratti abaar fidanii jimaa miti rakkoo majlisaa dhiibbaa fidan. Hawaasni kun waan tokko gurguratee galuu dadhabee jechuudha. Wal geessi obboleessoo yoo rakkoon uumamtee maallaqa harkachuu dadhabdee doolaara dhabde du'aayii goosii sheekan kottu. Sheekotii rakkoo uummata irra fidee sheekotii irra fidin. Harargee malee hin jiru namuu if beeyna nuti lafa hunda deemna jechuudha. Lafa Itoophiyaa tana keessa bakka hedduu dheedha. Warri masgiiddan gurguddaa agartan kana ifirra ijaaru hin jiru. Gargaarsan ijaarama masgiidni bakka biratti. Masgiidni fooqiin dhedheertuu fooqiin kudhan diidamta ol dheeratu tun argee keessatti jima gurguree akka ijaara hawaasni kun. Manni barumsaa babbareedaan as jiru kun jimaan ijaaramu jira. Ni diina akkam goon. Barsiisonni keessaa yaa'u deema barattoonni keessaa yaa'u deema hoottaa laalaa yoo jiban seetan hoottaa laalaa qulla deemu jira namni. Rakkoon nuti ana akka kiyyatti imma anaa fi abbaan kiyyallee immoo jimaa keessaa baanee jira sheekh. Anamma akka kiyyatti abbaan kiyyaas hundee amata 40 dhalatiyya dura dhiisee ni jira moo jimaan keenya hundee qabna nuti. Warra keenya santu na yaachisama. Dhufanii narra galan asitti. Warra ana samman tana ana sama jimaa gurgurachuutu hin jiru. Shee Abdoosh jimaa gurgurachuutu hin jiru. Shee Kotiin isin gartan jimaa gurgurachuutu hin jiru. Ammoo markazoonni nuti qaraanuu fi hatti qaraanuu hagaraa ijoollee geeffannulleen jimaa kanaan dhaabbata. Dhimma qamaatii kawan haasoo inni isinitti hin fakkaatin. Dhimma waan biraa haasoo jira nuti. Tata biraan maas keenya warra Harargee ka adeerri isaa arraa jimaa qabu jira adeeru. Arraa jabanaa godhe adeerri isaa amma. Hagan amma adeerri isaa yoo fedhe jimaa barcaa fidachuu magaalaa deemu jiru. Kanaatu Rabbi Harargee waan biraa kennu jaa. Naamusa godha. Naamusa godha. Akka waa yaamatu makudhan biyyaa deemtaniiti biyya irraan fatanii waan isin taate. Maal taatan? Jimaan du'aa'ii yoo gootanii gaazaa arrumaan tana gaazni ba'a wanni akka jimaan uumaa hin jirtu. Lafa xiqqoo tana gubbaa qamadii facaasanii qamadiin asii biqiltu micoo tana qubsitu on jeekam jetan. Intala tana qubsitu amma biddeena takkan taatu wanni hundeen tun amma laal kataaruma lama farraa yangana guuran. Kanaaf wanni gamaa gamana qaban jirtu shimallis nuti ulee waraanaa tasiin qabnu liyyuu haayiliin qabnu nuti manni islaamaa manni arabgeedha. Wanni nuti qabnu du'aa'ii qabna. Du'aa'ii qabna rabbi qabna. Hin sodaannu shimallis illee wanni nuti qabnu haaliqa tokkicha qabna. Ni dubbannan sodaannu ammallee rakkoo hawaasa keenyaa. Rakkoo hawaasaati tun qarshiin doolaarri 10 ta'ati harkattu waa takka faayidaa siin qabdu. Keellaan kararraa kuuftu qalbii hawaasaatiif faayidaa siin qabdu. Uummanni haasii gammadu. Haasaa keellaa kararraa nurra. Uummanni beelee jira. Rakkoo hawaasaa isinitti haa dhagayamtu. Yoo diddan ammoo karaan keessan karaa mallas. Mallas ulee isaa akka inni humna qabuun Afrikaa guutuu mi'a anaa baatu jechuu ture bara. Garuu immoo Rabbiin akka jiru amantii teetiin ni beeytaatillee. Kamiidhame immoo nama kenna si kennina nuti. Ustaanni rengadoonni jee sirriin. Waa akka nuti abiyyi du'aayin goone waan dura dhaabbachuu jiru warra jimaatu qoqana jee. Du'aayi godhu nu dhorka warra jimaatu qoqan hundi siitu. Akka nuti badhaadhina hin taanillee warri nu godhu. Warra jimaatu qoqan. Badhaadhina yoo jimaa keenya akkana godhan badhaadhina ganaa manaa maanuun ta'u. Hawaasa keenya waan feedan. Jimaa gadhiisaa fiiti. Badhaadhina haseenee dachaa jennee namoonni dhagahu jala dachaa. Waan feetan gaafadhaa jimaa gadhiisaati. Hawaasni kun waan harkateerraa waan fedhe qooda. Waan fedhan gibira karaa biraatiin gaafadhaa. Hawaasa maallaqni haa harkatu. Hawaasni keenya dalagaa isaati irratti haa deebi'atu, haa naggadatu, haa qotatu. Wabillahi tawfiiq asii ol ammaan tana du'aayin silaa godhamtee jirti rabbi nurraa haa qeebalu. Ustaas jiraaniidha wajjin turtii gaarii. Baasaa fedha bu'aa. Bismillah salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rakkoo jimaa waggaa lallabnu gariin namaa yoo hubannoo hin qabaanne dhiiroo jimaa maal ta'ee jedhee kana iyyaa jechuu malani. Ani rakkoo jimaa mudattee qofaan dubbadhee irraa galuu fedha. Rakkoon jimaa mudattee bakka lama mudatti. Takka keellaa dur hin jirre itti dhaabaniiti eega gubbarraa warraa cunfatan hanga inni biyyarraa bahutti osoo warraa cunfatanii waan silaa namni irraa harkatu hunda quncaasanii irraa fixanii karaa kanaan rakkoon jimaa mudattee ta'a akka jaa. Rakkoon lammadaa rakkoo nama biyya alaatitti ekspoortii godhu qaraxa duraan mootummaan seerri isiin lafa keessa doolaara 5 galchuu qaba kiiloo irratti. Amma doolaara 10 itti godhan. Warri kiiloo doolaara dhayi hisaaba siidhaa jechuudha. Rakkoon jimaa mudatte rakkoo lamaan tan. Rakkoo lamaan tanallee ammas akkuma reefu isin dubbattanii ka harka keessaa qabu warra jimaa dalagu kana tara dura. Warra jimaa dalagu haasidummaan isaan guutteetitu asii ol bahee mootummaan doolaara 10 harkachuu qabdii jee gabaasa kannee mootummaan ofirra dhageessee wallaan doolaara 5tu nu dabru jira 5 mafuudhu jira 5tu nu dabru jirattee 5 sirreetti hidhattee doolaara 10 uummata goote. Hoggaa xabiyatti wanni takka gatii hidhatte miidhamaan mootummaa sii miti naggaadee sii miti. Miidhamaan hawaasa. Akkatti miidhamaan hawaasa ta'eetiin isin hima. Jimaan kun kiiloon qarshii 30,040 gurguramu jira jennee temmaan tana namurraa dubbachuu jira. Gaafa mootummaan keellaa kararra keessee fi
shan achi lama achitti 17 irraa guurte gaafa kaala baasu doolaara 10 itti goote abbichi duraan 30 bitachuu jiru san waan isan baafneef jecha hawaasa irra gaddeebisee gatii gataadhaanatti hawaasa irraa bitate jechuudha. Amata meeqatti laffa'ee mancaa qabatee cinaa dhaabbatee ilbiisa adda addaa dawaatti bitee irraa eegee tolchee fideeti nama isarraa bitatu dhabuudhaan irra rakistee beelti hawaasa mudatte wanni jimaadhaaf lallabamu jiruuf tana kuno. Jaalattis rakkoon inni fide bakka itti gurguramusan. Jimaan Keeniyaa isa dorgomuudhaan. Egaa wanni jimaan Keeniyaa iddutti jimaan karaa Mogadishoo kanaan banamee ture. Somaalee guddoo gajiisan jechuudha. Dur jimaa Keeniyaatu dhaquu ture. Amma jimaa Itoophiyaa dhaquu eegale. Yeroo waggaa takkaa fi akkana hin caalle keessatti jimaan gara Mogadishoodhaa deemuu ture. Hawaasaaf bu'aa guddaa buusee namootuma jimaa gurguratee jijjiiramatti harkateetiitu bu'aa argame beeka jechuudha. Sababaa keenya asitti irra wal dhabuutiin sababaa asitti gatiin itti ol ka'uutiin warri gadiitillee jibbuu eegalee karaa bikka duru deemutti karaa Keeniyaa fudhatan jechuudha. Karaa Keeniyaa fudhatanii Hayaman fudhatan Keeniyaa fudhatan jechuudha. Kanaaf rakkoon jimaa mudatte rakkoo saamtuun karatti isa saamtee horii abbaan dhakaan dikeen darbate alagaan dhakaan aate jaansanii achittis asittis bakka dhabee rakkoo fide jechuudha. Silaa jimaadhaaf wanni barbaachisu mootummaarraa wanni eegamu mootummaan biyyoota ollaa ka jimaan keenya kun dhaqu wajjin waliigaltee godheeti akka jimaan sirnaan deemee namni irraa fayyadamu taasisuu qaba ture malee ifumaafuu osoo jimaan achi hin dhaqin waa irra guuree hawaasa jimaa kanaan jiraatu ajjeesuu hin qabu ture jechuudha. Kanaaf rakkoon naggaadee haasida biyya teenyaa biraas ni jirti, mootummaa biraas ni jirti, ollaa keenya kabadi biraas ni jirti. Kana hunda rabbi furmaatan waa kana. Warri